Eesir. Eessa gooteetti ni dhuftee kana jettaati. Akkam jechuudha. Ishimaayyuu. Obboleessi caaltuu diqqaa tokko jira. Isa waameetini caaltuu bakka siin jirtu ni gaafadha. Horii eessa keessatee midhaan gaafadha. Waan inni jedhu wajjumaan laallaa gahee yeroo sanii na hojii tura. Yoo waliyyuun ta'in kabajaan akkuma dura walitti jettanitti. Bara ammoo waa'ee waliin ta'uu fi wal ta'uu dhabuu fi miti kan si gaafataa jiru. Isiin eessa jirti? As jirti moo eessa jirti? Isiin amma walumaa galatti nu bira hin jirtu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isin jecha. Deebee dhufee jira. Ammaaf eessa jirta yoo jettan biyyuma jira haga ammaatti wara horii wara caaltuu ijaan hin agarre. Caaltuun viidiyoo cuma gad dhidhiifti. Viidiyoo duraan asitti dalaydee guyyaa mala mummaasa keessatti dalaydee kute'ani. Ani immoo jaarsota illee kan itti madhe. Haga ammaa furmaata hin agarre. Waa takka furmaanni hin argamne. Amma jaarsonni qaxaroo eeggadhu jette yoo waan jaarsummaan beeytanii. Ani amma obsa dhabee jira jarallee eeggataa jiru. Ammaaf garuu waan birootiif dhufe. Obboleessi caaltuu diqqaa tokko jira. Isa waameetini. Yoo akkanumatti wal dubbifna. Natti aaruu baatullee sababa isaaniitiif warri mul'uu natti dhaarre jedhee yaada. Hangaruu da'uun dha'ine asumatti waame amma bilbileef jira. Inni dhufanaan jedhe caaltuu bakka siin jirtu ni gaafadha. Horii eessa keessatee midhaan gaafadha. Waan inni jedhu wajjumaan laallaa gahee yeroo sanii na hojii tura. Ammaaf da'uu isaanii hin jiru. Da'uulee silaa dhaqee hin gaafadha. Amma jechuun namaan wal dhabnaa maal godhaatiin dubbii barbaada kan jedhu dhiisee. Malee ani osoo horii da'uu isaaniitti argee dhaqee oofadhe amma namaa wal lollaa jechaatu na callisiisee hagamma. Har'as taanas biroo sanaan ani kaasii horii obboleessi kiyya waan ta'eef obboleessi makiyyatu bakka fidee naa fida malee ani hin beeku qalbii kana naa fiduu qaba. Ammaaf garuu ani tasgabbii maan hagammaa tasgabbiin deema. Garuu dhumarratti rakkoon uumamuun oolu. Ammaaf obboleessi caaltuu dhufaa jira. Itti bilbila. Hanga yeroo sanii hojii tura. Waan inni jedhu diqqaadha garuu kun seera guddaa osoo hin ta'in diqqaadha. Waan inni jedhu wajjumaan laalla hin gaafadha. Kabajamtoota keenyaa dubbiin kana fakkaata. Ani wanni an shakku caaltuun horiin gurguratte moo kana gootee ani hin beeku. Sababni ammoo viidiyoo yoo wadhiisuu dhiiftee jirti. Ammaaf kaameraa sirreeffadhee asumatti taa'ee isa eega. Isinis na hojii tura. Anis na baadiyyaa keessatti dhukkaa'e gurraachadhe. Yoo waan horii tana yoo isin fudhattellee ani yoo dhiisee fillee waan natti fakkaatu. Garuu akkaataa isin itti fudhatteetu nama aarsaa illiqiidha. Wanti morkaa birrii 10 yoo taate hin dhiisan. Birrii 10 horii mushi baay'atee fakkeenyaaf horiin sun yoo akkuma ol guddate kuma 150 yookiin 200 rabbita. Ani garuu sababa malee waatiin takka yookiin birrii 5 yoo nama dhiise illiqiidha. Isin amma as dhuftee maqaa na balleessitee maatii kiyyaan wanna dhabsiiftee maatii kiyya mucaan nuna rootuu waa takka raashina naa kennaan jiru daa'imallee ana guddisaa jira jettee buleeyanti jara akkasitti shawaddee horii ooftee ani immoo isii okoorotaa jiru. Isin beekuu baatanii ana beeka. Waan kana ta'eef har'as sanas bulus sanaan ani hin dhiisu. Qaxxisaa horii kiyya asitti deebisee isin argisiisaa yookaan baadiyyaa kana keessa hin bahu. Innaa ammaaf obboleessi isii dhufaa jira ni eega. Amma isii maatii kiyya wal diiguu nama wanna dhabsiisu as jiraan ani taazaba. Katamaa deemetini katamaa galee katamaa bulee nyaadhee dhufa. Asitti namni midhaan natti kennu tokko hin jiru. Maaliif natti aalaan akka waan ani isii horataan jireetti. Kuni siistamii isiin faxxarte. Innaa yoo waa hunda viidiyoo waraabanii waan rakkoon irra galesiyaa tokko tokkoon viidiyoo isin waraaba. Akkuma argitanii warra argitan kan arginellee immoo argitanii amma obboleessi caaltuu eegaa jira na wajjin tura. Akkas waan biroo dhabe taanaan kun qamadiin kun ka obboleessi kiyyaati kan qabsiisa. Akka inni irraa naaman. Yoo horii kiyya asitti hin deebisin dhufee jira hordoftoota kabajamtoota. Kurje akkam nagaa fayyaa nagaa fayyaa akkam nagaa maa turte? Kan mana rakyat. Dong keessa waa laalla jenne. San maa turre kam? Nagaa fayyaa. Maal irree nagumara nu barbaadane? Nagumara si barbaade. Maaltu jira? Nagaa malee. Amun jira wala. Nagaa warri nagaa. Nagaa hundi. Maatiin? Hundi isaanii nagaa qabna. Akkamsi? Maa bilbilan kaastee?
Maka sana ono Ayo. Caaltu na dhufte. Ndir. maal jechuudha. Hah? Maal jechuun maal caaltuun isin bira jirtee hin beeknamti. Laa jechuun dhufte malu ne asillee dhufte. Yes. Na bira jiraatu na bira jirti. Ma samuun as jirti jechuun as dhufte ma. Laaroo warra keessan as jiraattu malee nu bira hin jirtu. Achi ol hin dhufne. Eh. Hara wal kennallee hin jirtu waan dhagee namni olillee asii oofteetini achi ol hin dachaamne isin biratti. Laala wanni mata kaayuu nu bira finne isillee nu nagadin. Wallahi. Wallahi maa akkuma hin qabdu. Jechuun as hin jiru kan agarre isin as dhufteetini asuma diqqoo anaan wal dhabne beektaa quba qabaate horii immoo duraan as jira horii asii oofteetini ani achitti warraatti achi hin jirru daa'imtee osoo jirti. Maal jirtu achi maal uma samuunuma tiktook irratti dalagan kanaaf moosila waan birootii fi wal dhabdan. Jechuun tiktook irratti nuti hin dalanne wannuma isimatu walloole mi'aamle eega dhiisa malee ana waan balleessoo kan jiru amma achi dhugaa hin dhufne achi. Laala maa sunillee dhugallee ta'uu danda'a dhugaa miti jettee kinnatillee ofirraa mammatin. Kana bari isitu gadhiise malee anaa miti ani jechuun wal dhabuun akka jirutti yoo isitu ani isaa wal dhabne eega dhiise malee ani wanni balleessu tokko hin jiru jedhe. Amma sanii miti waa'ee sanii si gaafachuuf hin dhufne yoo akkuma namummaa taniifati ani ibsee wallolullee aniifati wanni wayi wallollee maatillee wanni achi dhaquu dideefani maatiin wanni isiin haasoftu kun dhugaa seeni natti haaranii yookaan nam tokko waan kana nan gaafanne waan ta'eef amma isiin horii eessa geessiti. Anu kabajamaa keetiif kama wanti saniif malee aaru anu sitti aare waan wanta irratti dalagaa. Maaliif na taate? Yoo jedhu. Maaliif na taate? Bakka akkanatti maali jedhanii. San isi dalage duuba waan dalagan maali godhan isitu viidiyoo waraabee gadhiisan maali godha amma ati kanaaf horiin finne jettaa? Horii minu isiyyuu nagarra. Horii miti isiyyuu nagarra. Akkamitti? Akkamitti maayinere. Isin dhufne isin bira? Dhufne nu bira. Taa dhuguma lakkee waan hin jedhini wallahi amma qaldiitti osoo hin ta'in. Bara. Ana amma laal wanni nama birollee waamuu dhabeef si waamiif maali beektaa? Yoo situ natti hima jedheeti. Ani isi ani marga akka maratti illee arga akka ammallee argu baadhu marga ati garuu maaliif dho'isu? Ani yoo ta'ullee dhaqee barra kota kan qabu maa waan namni walloon tokko jira. Yoo agartallee umaara kun qabu barattillee. Kan isitu ni min sin jedhe. La. Isi man argin malee. Akkamitti arginu isin as jirti yoo tanaa yaa dhufte asii dama keenya dhufteetiin asii deemte. As jiraatte maal fayyadare yoo achi hin dhufin. Achi dhufu. Isin bira numun dhufne. Achi dhufuudha wanti. Horiilee achi hin geessin. Wanti takka yoo nu bira hin jiru. Yaa wal saalfanna jechuun anamma hima dhaqa dha'u. Laara maa wanti hin qabu kun saalaan qabu ban. So isin dhufteetiin nu ani si dhoysi akkasitti saala jedhama malee. Lakki amma isitu ni mini bakka hin jiru ni mini yoo isin jettellee isitu akka naan jedhi malee kaa isin hin dhufne yoo jettu akkamitti kijiba guddaadha kun na sobaa jirta malee. Isin dhufuu isii anu arge namni munu arge ragaadha as dhufteen. As kara biroo sadai tashi dawo rate. As dhufu mi bara achi dhufuudha malee. As dhufu ilaalanatti. As kara biroo sadai tuma waruma abbaa fi bira itti achi jira jettee viidiyoolee waraabdee gadhiis. Amma immoo ati ani dawo wanni si waamee faaji. Kanaafuu yoo waliyyuun ta'in kabajaan akkuma dura wanti jettanitti. Bara ammoo waa'ee waliin ta'uu fi wal ta'uu dhabuu fi miti kan si gaafataa jiru. Isiin eessa jirti as jirti moo eessa jirti? Isiin amma walumaa galatti nu bira hin jirtu. Eessa jirti? Eessa gooteetiin dhuftee kana jettaati. Akkam jechuudha? Isi maayyuu. Isi eessa maa isii fi as jirti eessa godhe? Maa jirti yennuun achi fideetiin. Ufii dhuftas. Bakka hin kaa'ee kaate? Ufii dhuftee mi bara ajaja keetiin deemti isii waa'ee ufitti bulti. Ufii amma wallollee naan deemte as horiillee asii ooftee isin bira geessitee jirti. Isin bira jirti atamma maana dhoysita. Bara osoo argeessin dhoysu nagarre malee. Akkamitti nani? Amma dhugaa rabbi ammoo isin da'u hin jirtu? Hin jirtu. Wallahi. Rabbi hin jirtu. Isitu na dhoysi hin jedhamu laal rakkoo wanni ati beeku qabdu. Ani fatti wanni wal itti wal'amni jira. Dhagee amma yoo barbaada dawoo si geessa dawoo isiin hin jirtu. Maal goota dawoo maatii bira dhaquu barbaadde malee maatii kenna malee isiin hin jirtu. Inumaa dhufne idoo mutee hin dhufne nu kubaayyuu hin qabnu ba. Tabalee gazeete wayi amma jaab deemtu. Laara kama isiin wanti jettanii miidiyaa irratti gadhiiftan kanaayyuu miidiyaa irratti argaa jirraami. Kunummaa nu sila akkamitti. Isin akka isin wallollee isinitti himne. Uummata kayyuu ani naafuu dawwalaan jirtu garuu akka kiyyatti yoo ijoollee taane wanti faa dawwalaa jiraatti malee maatii dawwalaa jiraatti malee qubaan qabu isii. Amma ati natti dawwalti maaf dhufe malee ani keessa kiyyatti. Ani amma bar wanni asitti si waame waa hunda nan dhoysitu si waame ati immoo garuu akkaan si yaade ani ijoollee taane dhiisee wanni si waame natti dhiyaatta akkuma wannoo jedhuuti natti himta jedheeti malee ati na dhoysitu jedhee yaanne garuu akkuma qabu. Kanaafuu ani illee si dhoysuu osoo hin ta'in immoo. Na dhoysaa jirta bara akkam na dhoysine? Yoo dhugaa dubbate namni nama dhoysuudha. Wallaa jirti dhufte maal taate? Wallaa hin jenna. Hin dhufne isin himii siin jedhamu eshi horii asna itesh. Een. Isi. Horii laa kennamu sila kaa. Horii ofii nu as kaasii oofatti horii kiyya.
Keessa keessatti. Ma horillee nama bira jira wayya akka nama jettee ofii ofaatti isilleen Oofatte kan argine. maal beekaare ani horii mi aboo bar qabeenyi ilma namaan dursu bar. Innaa sanitti Kanaafuu nu ati ina horii eessa goote naan jetta. Isii yuudha gargan horii miti. akkamitti isin argine? Isin dhuftee as jirti ba. Maal Isitu nani mina akka inni as hin jirre na dhoshaa isin jedhe. laa isiin akkasuma hin jennu. Amma horillee dhaqee gaafa akka naan nyaane. Dirqama yoo isiin achi hin jiraatti si. Ambar durallee ambar ani malee beeta. Dhagee. Kabajamaaf waa hundaayyuu. Da'oo sanillee wanni dhaquu deefan kabajamaaf dhaquu didee maaliif akka namaa waliin dhabneef wanni asis waamillee yoo akka tasaadha inni as jeetti afaan keessa wal baane jedhee nama maal go'aa wal dhaba jeetiniin asis waame isis gaafadhati muu Kanaaf wanti nama wal nama dhabsiisu hin jiru miti. Amma wanta achi hin jirre tokko isiin achi jirti laa dhuftee achi jirti jedheetiin yoo an sitti mi. Aboo argite ati maa sof seedhen gadda yusitu motoraan fuudheetiin wannoo geesse ani ma. Isiimu gaaraan hin geessine. Geessine kakata. Insuban nuuna garreeyyuu an. An nama naamiya. Engadda fuudhee motoraan dannaf guddoon geessine. Isiimaa yoo argaan jiru aaraan geessine. Rabbi dhuguma. Ayyee rakkoon qabu kan si gaafatuu fi galatoomatti deemara. Garuu wanna kana sirrii miti. Aniif isin dhimma biroo tura wallolle maatii wanni galchu tokko hin jiru. Isinillee isii deeggartaniitini wanni akkanuma wanni jettan tokko hin jiru. Laara akkasii osoo hin ta'e nama hin jiraa miree wanta tokko bari. Ati wanti ati beekuu qabdu waan hin jirre tokko hin jira yoo jette booda saala. Hin jira baras. Ifatti nama wal soobuu miti. Hin jira na sobaarta amma duraan malee amma na sobaarta. Laara miti. Bakka rakkoon qabu deemara. Ani marga akkanumatti akka itti argullee argu. Baay'ee gaashee. Kanumaaf sobaamee galatu. Hundumaafuu atillee ishii badda jetteetini warra galte jetteetini wanti calliftee. Maa warra galte maa waa daa'ima taatee siisoo qala. Nullee bara akkuma dura sitti kennine ammallee si gaafanna. Akkamiin na gaafata? Akkam sin gaafanne maa barka. Si ergan immoo akkam. Maa waa daa'ima taate waa daa'ima taate baddi. Na ergoo soo. Ufii deemte bakka kaa'e maal godha? Dhuftee isin bira jirti isin asitti awwaaltanii si gaafanna hoo jettu akkam? Ara ina waalinu waa takka ayyuu. Amma deemi rakkoon qabu maa waa mara naasumni jedhu galatoomatti deema kanaaf. Argitanii jirtanii hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kun muluun wanni inni haasa'u kun muluu waan isin haasa'e jetteen shira isin xaxxe. Yoo ani mucaa kana diqqaadha ijoolleen taaniin baay'ee waliin taanu. Isa naa wayyaa inni na dhusi eetiin waame inni luluu manatti jijjiiramee jira naatu haasaa jalaa gaggabaabse malee waan biroo natti haasa'u fedha. Lolaaf akka waan lolaaf dhufe godhata. Kanaa maatilleen isii deeggaraa jiranii. Isin jaanii waan aaranii kun waan aaraniif wanni fidan tokko hin jiru. Argitanii obboleessa isaa dhiqaadha. Ani jechuun sheemina qabeetu waan irraa callise malee inni dubbii barbaadaa jira. Tirfi haasa'uu fedha maaliif isitu nimi jedhee bakka hin jirus. Isin asuma jirti maatii bira jirti eessa dhaqxi kan biroo inni agarree jira. Kan inni agarree jira kun ofii dhigoo tana fe'ee si motoraan si wannoo da'oo achi geesse daa'ima namni gargaaree motora qaba waan ta'eef. Innaa kana waan ta'eef kun amma hatta maatii isaanillee maatii kiyyallee ana wal dhabsiiftee jirti. An ammaaf ani ammaara jinan qabu da'oo warra soddallee dhaqee nama wal loluu mirgan qabu achillee dhaqullee jammara achitti wannoon jedhu caattuun yoo ani obboleessi kiyya qabee dantaa fi horii fiduu baattee ka isaanaa kafalanii ani karaa seeratiin to'adhaa ammaan booda honoo hin qabsiisa waraqatii taatu duraan baafadhee asuma hordoftootaan kabajamtoota wanni narra galtan tokko hin jiru caaltulleen immoo sin baasu namaaf hodhajisiistee ta'a horii asitti radii isin hin jaa. Yeroo saniitti na wajjin tura viidiyoo kana share subscribe godha ani dirqama fudhadhaa.